qulqullina rabbii garsiisu waan isaan hin mallirraa. Bismillahir rahmaanir rahiim jenneeti karaana. Qul jiyati yaa ergamaa kiyya huwa jechuun inni beekamaa ta'e sun jechuu laalamma. Huwaan jaraatiitu waan takka gaafate suuraan tun sababii qabdi maal jaanii ni meemma. Rabboonni keenya kun waan inni irraa tolfame ni beeyna. Mee rabbii keeka tokko jettu san maal irraa tolfame? Warqiidha moo qarshiidha moo mukarraa moo dhagaarraa moo gartee shaklaarraa tolfame maal irraa tolfame jennaani itti mijee nama rabbiin. Qul ji'i huwa jechuun inni isin baantan sun Allahu jechuun Allaha bar ahadun jechuun tokkuma huwa mubtadaa gooname. Allahun ammoo khabara mubtadaa kanaa goona. Huwa Allahu inni Allaha jenna jechuu yookiin huwa jechuun inni isin baantan sun Allahu jechuun Allahni sun rabbiin sun jechuu badala goona jirraama. Allahu jechuun Allahni rabbiin guddaan ibadaa akka godhatu sun ahadun jechuun tokkuma inni lamaa miti. Shariikan qabu ahadunii kun ahadunii fi waahiduniin garaagarummaa qabaa jedhan. Ahad hoggaanii fi jenne kun rabbi keessatti malee namaan hin jaamu jansirti kana. Rajulun ahadun hin jennu la. Rajulun waahidun jenna. Ahad jechuun rabbi qofaan jaama jechuudha. Kanamma sifa hoggaa goonu sifa rabbi qofa ta'uu qabaa jechuu deemna. Ahadun jechuun inni tokko lamaa miti. Allahu jechuun Allahni rabbiin guddaan sun as-samadu jechuun isa waa hundaan dhaabbatu jechuudha. Yookiin as-samadu jechuun isa if danda'ee jiru. As-samadu jechuun isa duriis jiru. Ka fuula duraas ittuma fufu jireenyi isaatti fufu jechuudha. As-samadu jechuun inni bar goftaadha. Rakkataan hundi gara isaa rakkoo isaa dhiyeeffatudha. Samad jechi kun huwa alladhi yusmadu inda al-haajaatiyan. Isa bakka illee haajaatti hoggaa rakkinni si qabee gara isaa deebitu. Eeyyuu atimma namni rakkate hundi kan yaammatu isuma. Mushrikiinis gizee rakkoon itti hammaatte isuma yaammata malee wanta yaammatu san dhiisee garuma rabbii deebi'a jechuudha. As-samad jechuun isa if danda'ee waa hundaan dhaabbatu kan namni itti haajamu kan maqluunni itti haajamu waa tokkotti illee hin haajamne jechuudha. Waynuma faarse rabbiin. Lam yalid jechuun inni hin dhalle ilmoon qabu. Maaliif bakka immoo ilmoo tana silaa dura argamuutu dura mala. Lam yalid je'ee hin dhalle ilmoon qabu jechuu bakka inni. Wanni bakka tana dura xiyyeeffateef waatu jira jechuudha. Al-malaa'ikatu banaatullaahi jechuu turte Qureeshiini. Ilma qabaa jechuu tanaani namoonni baay'een rabbi waan hamataniif sababaa sanitti immoo kijiba rabbirra kaayaniif rabbiin tana dhabamsiisuuf lam yalid jechuun inni hin dhalle je. Akka Qureeshiin al-malaa'ikatu banaatullaahi jettu sanii miti. Malaayikaan dubra rabbiiti jedhama isaanii. Akkasuma maasii fi jarree mushriktoota jarree kiristaanaatis maal jedhani al-masiixu ibnullaahi jedhan. Isaan ilma rabbiiti jedhan. Eeyyuu akkana jedhani ilma jedhani isaa kanaan. Akkasuma maasii Yahudaan Uzeyru ibnullaahi jedhan. Uzeyri ilma rabbiiti jedhani. Kanaaf bakka ilmoo dhabuu tana dura dabarsee jedhan. Walam yuulad jechuu taa'ama booda abbaa namni isaa moggaate waan hin jirreef bakka abbaarraa dhabamsuu tana booda aansee jedhan. Walam yuulad jechuun inni hin dhalatamne. Haadhaa fi abbaas hin qabu. Ilmoodhaas hin qabu tumaa'unaa jedhamu yoo. Amma duraas akkasii fuula duraas akkasuma dhuguma gaa. Walam yakun lahu jechuun kun immoo daranuu baay'ee rabbi qulqulleessi lakkuma gaddeemuun. Walam yakun lahu jechuun rabbiif hin taane kufuwan jechuun hiriyaa inuman taane jedhan. Ahadun jechuun nam tokkolleen hiriyumaa rabbiif hin taane. Amma lakkufuwanii dura dabarse ahadunii dura. Yoo maaliif bakka tanatti wanni xiyyeeffateef jechuudha. Ahaduniin waahiduniirra ahaduutiitu irra jeneraalitii qabaa jedhan. Ilaa reefullee maal jenne bara olitti huwallahu ahad jen. Inni tokkuma bakka tokkummaa tanatti waahid odoon ji'in ahad maa jaa jeneraalitii umuuma ahaduutiitu irra kennaa jedhan. Wanni takka bakka talubbuu qabdu talubbuun qabne hundinuu rabbiif hiriyaan taane jechuu bakka inuma. Ka isaan qixaan jiru rabbiin fakkaataan qabu. Wanni takka isa fakkaatu jirtu inni maqluuqaa inuman fakkaatu yaa. Suuraan tun ammoo takka sadaffaa quraanaati hammattee jirti jammaanaan isiidha. Ergamaan alayhi salaatu wasalaam akkas jee innaa taadilu sulusal quraani jedhan. Sulusa quraanaa takka sadaffaa quraanaa waan quraana keessatti dubbatamu takka sadaffaa hammattee jirti jechuudha bakka rabbi qulqulleessuu keessatti. Dhuguma sawaabaatiitu nama juuza 10 fixee fi namni qulqullaa'aatti fixe wal qixe jechuu miti. Kun immoo yoo akkas taate waan biraati. Dhuguma santasanii quraana barrammaa jecha tokko sagalee takkatti qubee takkatti sawaaba 10 rakkata jennee oofnimma. Namni juuza 10 qara'ee fi qulqullaa'aatti qara'e